Sosochiin Itoophiyaan haa oomishtu akka biyyaatti waggoottan darban hojiitti galameen indaastriiwwan oomishaa keessatti kaka'umsa guddaa uumuun bu'aaleen qabatamaan argameera. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti waltajjiin marii sosochii Itoophiyaan haa oomishtu irratti xiyyeeffate bakka hooggantoonni hojii mootummaa abbootii qabeenyaa fi investoroon argamanitti magaalaa Bishooftuutti gaggeeffameera. Waltajjiin kun sosochii Itoophiyaan haa oomishtu waggoottan arfan gaggeeffaman gamaagamuu fi bu'aawwan sochii kanaan argamanii fi milkaa'inoota ciminaan itti fufsiisuuf kaayyeeffate kan gaggeeffamedha. Investoroonni marii kana irratti hirmaatan sosochii Itoophiyaan haa oomishtu ergee galee bu'aa fi jijjiiramoota indaastirii oomishaa isaanii irratti argame eeruun kunis guddina dinagdee irratti murteessaa ta'uu dubbatan. Inni guddaan kanaan dura daakurraa kaasee biyya alaatii gala. Mokorooniin biskuun akkasitti biyya alaatii gala. San immoo sharafa biyya alaa kana hambisuu irratti nutis haga humna keenyatti gahee keenya taphachaa jirra. Ikoonomii biyyaatiifis immoo gahee guddaa taphachaa jirreenis kan yaadu. Industiroonni yeroo adda addaa hojii isaanii takka ol kaasu takka gadi buusu sadarkaadhumaan Oromiyaan haa oomishtu jedhee haga sadarkaa magaalaatti illee sosochii hedduu yeroo adda addaa agarsiisa meeshaalee oomishaa maal kana erga jalqabamee booda dhugaa dubbachuudhaaf jijjiirama guddaa kaka'umsa guddaatu kan industiroota keessatti. Hoogganaan biiroo indaastirii fi investimentii Oromiyaa Ahmad Idris naannoo Oromiyaatti erga sosochiin Itoophiyaan haa oomishtu eegalee humni oomisha indaastirii 46 irraa gara 69.5tti ol guddachuu dubbatan. Akka naannoo Oromiyaatti sochii babal'aa taasisneen milkaa'ina gaggaarii galmeessuu dandeenyeerra. Inni jalqabaa fi olaanaan gaafa Itoophiyaan haa oomishtu sagantaa sana jalqabnu humni oomishtummaa indaastirii naannoo keenyaa parsantii 46 ture. Arraan tana sosochii bal'aa taasifneen parsantii 69.5 irraan geenyee jira. Indaastiriiwwan oomishaa 5,500 irraa gara 5,500tti ol guddachuu eeruun oomishaalee alaa galan biyya keessatti oomishuun sharafa alaa doolaara biliyoona 2.5 hambisuun danda'amu himaniiru. Sagantaa Itoophiyaan oomishtuu sana yeroo jalqabnu hojiitti galu yeroo sana indaastiriin oomisha keessa turan 3,000 caalan turan 1,500 caalan turan. Arraan tana indaastirii 5,500 ol oomishatti galchineerra. Piroojeektii indaastiriidhaa 10,000 simanneerra. Oomisha bal'inaan oomishnee ekspoortii ol kaafnee jira. Oomisha bal'inaan oomishnee toonii babal'aa uumnee impoort sabistiit gochuu dandeenyeerra. Bara kana qofa toonii miiliyoona 7 ol sabistiit gochuudhaan almost $2.5 billion biyya keessatti hambisuu dandeenyeerra. Kuni bu'aa Itoophiyaan oomishtuudha. Rakkoowwan bu'uuraalee misoomaa fi rakkoowwan abbootii qabeenyaa furamuu fi kaanis adeemsa irra jiraachuu kaasaniiru. Waltajjiin irraa kunis hanqinootaa fi rakkoowwan mudatan adda addaa furuudhaaf kallattii akka kennu obbo Ahmad Idris himaniiru.